السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتو تنتيا بجراتن الحمد لله رب العالمين. أنا اللي قاري هارا فيديو برات كبر إيسين الوفي إن نس فيديو يدو سلبا يدو فايدة نسال شمان فايدة جتشورا إن شاء الله قسم كتلو أبدين أبا يوسن كتلو سبسكرايب لايك شير نافقدا والتنا هذا بنو سنين جرا warreen ajajjabeessaa jirtan naaf galatooma. Inshallah sinittiin dheeressu viidiyoo har'aa niskaafee irraa dubbanna jechuudha. Niskaafeen mana nama hundaanuma jira. Niskaafee yoo kunillee hin jirre gahawaadhuma aadii kanuma hin dhugnu san hin taha jechuu rakkoo hin qabu. Kunillee kaafee maatiin kuni kaafee adiidha jechuudha. Fuula namaa axarra'uudhaaf akka ajaa'ibaa hojjeta. Yoo kun hin jiraanne kana yoo kun hin jiraanne kana kanuma qabnu fayyadamna jechuudha inshallah. Lammaan isaa walitti immoo yoo godhames ajaa'ibuma jechuudha. Mafuula ajaa'ibaa kenna. Akkamitti fayyadamna akkuma viidiyoo hundarratti dubbannu irratti fuula keenya sirrii dhiqachuu qabna. Tokkoffaa osoo hin fayyadamin fuula hin dhiqamne irra yoo dibanne faayidaa nuuf hin qabu jechuudha. Akkana fal'aan tokko kaafee maatii irraatis akkanuma jechuudha. Amma akkanatti dhugoo warra hasaasiyyaa qabdaniif warri hasaasiyyaa qabu dhugoo bira siquu hin qabu jechuudha. Warra hin qabneef jechuudha. Yoo hasaasiyyaa qabaatte yookaan maawardii jijjiiradhu yookaan inuma ofirraa itti dhiista isaa jechuudha. Akkanumatti zabaadii yookaan haliibii aannaniin walitti laaqatta jechuudha. Akka kireemii siif ta'u. Warra hasaasiyyaa hin qabne immoo dhugoon ajaa'iba hojiin isaa cimaa waan ta'eef yoo fayyadamne hedduu gaariidha. Niskaafeen waan gugurraacha fuula keenyarra jiru hunda irraa bilisa nu baasa. Yeroo takka fayyadamnee sun taane irra deddeebi'ee fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo xiqqaatu torqanitti yeroo 3 fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo siniif mijjate immoo guyyaa tokko fayyadamaa guyyaa tokko dhiisa. Warri fuula keessan irraa hedduu waan gugurraacha baay'atu hedduun guyyaa tokko fayyadamaa guyyaa tokko dhiisaallee yoo itti wanni jettan hedduu gaariidha. Inshallah akkasumatti tolu abdiin qaba. Niskaafee irraa inshallah faayidaa guddaa akka argattan abdiin qaba. Irraa fayyadamaa sinin jedha. Inni lamaffaan egaa fayyadamnee ra'annee akkuma viidiyoo kaan keessatti dubbannutti gaa fuula keenya sirriitti bishaan qabbanaan afira eega dhiqannee ra'annee bishaan qabbanaan basamaat fuula keenyaa cufnee kireem murattab dibachuun keenya gaariidha. Yoo isaa goggogaa dhiisnee vaayirus garaagaraa fuula keenyatti dhufa bakka barbaannu sanillee hin geenyu jechuudha. Bakka barbaannu ge'uudhaaf hedduunollee fayyadamuu qabna. Tokkoffaa lammaffaa sirriitti yeroo fuula keenyatti dibannu riguu qabna fuula keenya suutaan jechuudha. Suuqeessaan hin taane harka keenyaan fiixee quba keenyaati suutaan mesaaj godhuu qabna jechuudha fuula keenya. Akka faayidaa isaa dafnee argannu jechuudha. Haguma barbaadde ofirra keessanis gaaffii waan garaa dhugamu miidhaa namatti fiduu qabu. Narra yoo ture miidhaa fidaa yoo jette miidhaa hin fidu. Haguma yeroo qabdu ofirra keessa jechuudha. Daqiiqaa 20 haga 30tti ofirra keessuu rakkoo hin qabu. Habba shabaab kana fuula irratti nu bahee nurraa fayye qabaasaa itee kan fa'u gurraachoome jechuudha. Akka ajaa'ibaan namarraa balleessa. Inshallah fayyadamaa sinin jedha. Akkasinitti tolu abdiin qaba inshallah. Warri haaraa ta'an subscribe godhuudhaan jaras dha'uudhaan maatii kiyya tahaa sinin jedha. Warreen ajajjabeessaa jirtan hedduu naaf galatooma. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Inshallah karaa fuulduraatti viidiyoo gaggaarii waan qulqullina qaama keenya guutuu qabu irra suutaan inshallah wal biraan geenya jechuudha. Isinillee na jajjabeessuu hin dagatinaadha. Warri haga ammaa subscribe naaf hin godhin subscribe naaf godhaa. Comment illee naaf barreessaa hamilee naaf taatanii
najajjabeessaa isin jedha yaada qabdanillee na biraan gahaadha animmoo hojiitti isiniifin hiikaa jechuudha inshaallah rabbiin gaa nagaaf tasaa keessa rabbii isin jiraachisu rahmata isaa keessa rabbii isin jiraachisu viidiyoo biraa hagan qabadhee isinii dhufutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.